Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka nagaa keessanii jirtanii bakka jiraattan akkuma jirtanitti nageenya Rabbii amma isiniif haa baay'atu. Rabbiin nagaa isin irraa tursiisu. Har'aa kan isiniif himuun barbaade meeggaa fotoon aappii meeggaa fotoo jedhamu kana eessaa akka buufattan, erga buufattanii yoo akkamitti itti fayyadamtan, akkaataa itti fayyadama isaa maal akka inni isin gargaaru kan isin garsiisu ta'a. Egaa aappii kana yoo buufattan aappiin kun baay'ee bareedaadha. Suuraa keessanii fi akkasumas viidiyoolee adda addaa illee salphatti ittiin edit gochuu kan dandeessan edit gootaniitiin namoota hiriyaa keessanii fi akka yaadannootti ofii keessaniifis kaayachuu kan isin dandeessu jechuudha. Jalqaba aappii kana argachuudhaaf pilaastoorii gubbaa seenuudhaan asirratti maqaa isaa waliin ni katabdu. Ergas booda ni buuftan. Erga buuftaniin booda salphatti akkaataa itti fayyadama isaallee kan waliin ilaallu ta'a. Waliin ilaalla amma akkaataa itti fayyadama isaa eegaa. Erga buuftaniin booda aappichi kunooti kan argitan kana buustanii jirtanii inni tuqxanii gubbaa isaa irra yeroo tuqxan haala kanaan kunooti keessa seensistan suuraa keessan. Erga suuraa keessan keessa seensistanii illee salphatti haala kanaan kanneen hundayyuu kan isinitti tole keessaa ilaallachaa itti sirreeffachuu hin dandeessanii isiniin jedha. Lammaffaa irrattis aappii nama isiniif himuuf deemu mana fotoo kanaan booda gonkumaa dhaquun qabda. Yoo fotoo waraqatti jijjiirachuu barbaaddan ala fotoo bilbila keessan keessatti qabattanii deemtaniif mana fotoo dhaquun isin hin barbaachisu. Background Eraser Removing aappii ajaa'ibaati. Akka ajaa'ibaatti irraa qulqulleessa. Wasaka duuba isaa irra jiru walumaa galatti bakka isinitti daleedan irraa akka qulqulleessuudha. Isallee ni buufattanii pilaastoorii irraa haalli fayyadama isaa baay'ee salphaadha.